Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii odeeffannoo yeroo ammaa karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa deemtu tanaan isin biraan ga'uu dhufe. Egaa akkuma beekamu walitti bu'iinsa mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF gidduutti taasifamaa ture irraa kan ka'e yeroo darbe naannoo guyyoota 8tiif waliigaltee araaraa jedhamuudhaan Afrikaa kibbaatti taasifamaa turuun ni yaadatama. Isuma sanii kaa guyyoota 8 darbaniif waliigalteen kun karaa cufaa ta'een closed karaa ta'een gaggeeffamaa tureera. Haa ta'uti garuu guyyaa dhumaa kana waliigalteen kun adda durummaadhaan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanitiin kan durfamu yeroo ta'u guyyaa har'aa marsaa gara dhumaa kana public yookaan immoo karaa namoonni kunis hordofaniin taasifamaa tureera. Isuma kanaan qabxiilee mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF irratti waliigalan kun eenyu akka ta'e an jedhu namoonni kallattiidhaan dhaggeeffatan kan hiikan irree wabeeffadhee simbira ga'uufan dhufe achi keessaa hawwii aanolee akka hiiketti anis waan dhaggeeffadheen qabaa. Hawwii aanolee akka hiiketti qabxiilee isaan irratti waliigalan 11 wayii lafa kaa'ee jira. Innis akka asii gadii kanadha. Waan dhaggeeffadheerraa akka nu hubadhetti qabxiileen waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti har'a mallatteeffame kanneen asii gadi ta'ee tokkoffaa qaamonni lameen waliigaltee nageenyaa irra gahanii mallattoodhaan raggaasisuu isaanii. Lammaffaa qawween callisuu irratti yookaan waraana dhaabuu waliif galameera. Sadaffaa boqonnaa wal dhiibdee guutummaatti of duubatti deebisuu irratti waliif galameera. Arfaffaa birmadummaa biyyattii irratti fi biyyi takka raayyaa tokko qofa qabaachuu akka qabdu waliif galameera. Raayyaa biyya tokko ijaaruu fi akkaataa waraanni Tigraay gara raayyaa biyyattii makamuu irratti hojjechuufis waliif galameera. Kana jechuun waraana akka lafa kaawwachuutti nu badha. Shanaffaa mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namummaa Tigraayiif godhamu akka itti fufu waliif galee jira. Jaaffaa Tigraay gara nagayaatti akka deebitu karooraan hojiiwwan ce'umsaa akka hojjetaman waliif galameera. Torbaffaa propaagandaa fi olola duula waraanaa dhaabuu irratti waliif galameera. Saddeettaffaa Itoophiyaanonni alaa fi keessaa waliigaltee nagaa akka tumsan waamichi waliigalaa godhameera. Salgaffaa diinagdee unkurame deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa barbaachisu gamtaadhaan sassaabuu irratti waliif galameera. Kurnaffaa bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay hojjettoonni mootummaa gara hojii isaanii akka deebi'an waliif galameera. 11ffaa hawaasni addunyaa waliigaltee araaraa kanaaf akka tumsu waamichi dhiyaateera. Waliigaltee kana keessatti gamtaan Afrikaa hoggansaan gamtaan addunyaa yookaan immoo United Nation Ameerikaanii fi IGAD taajabdummaadhaan argamaniiru. Dhuguma waliigalteen kun gara hojiitti geeddaramee arginaa laata? Ammaaf waan hin jedhuun qabu darbee laalla. Kanumaa keenya oolum hawwii aanolee. Egaa gabaasa kana hawwii aanoleetu waan dhaggeeffaterraa afaan Oromootti jijjiiree maxxansee anis isuma kanan isin biraan gahaa ture. Anillee guutuu isaan dhaggeeffanne malee ilaalaan ture. Egaa wanti kun waliigalteen kun kan milkaa'ote wanta baay'ee namatti toludha. Egaa akkuma namni kamuu beeku waraanni biyya kana nuffisiiseera. Namni hunduu waraana nuffeera. Egaa akkuma jarri kun waliigaltee isaanii tolfatan lola biraatis akkasumas lola Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kanarree waliigalteedhuma wal fakkaataadhaan yeroo gabaabaa keessatti karaa waliigaltee dhuma nagaatiin akka xumuramu abdii qabnaa. Kunumtillee oduu nama dhageenya kunirree oduu gaariidha. Maaliif namni kamiyyuu miidhamaa jira. Obboleewwan keenyatu dhumaa jira. Qabeenya biyyaatu dhumaa jira. Nullee rakkoo waraanaa saniin miidhamaa jirra waan ta'eef waraanni kun dhaabachuu isaatitti yoo dhugumaan kan dhaabatu ta'e namni gammachuu hin qabne jira jedhee yaadu. Kanarratti immoo waraana biraallee waraana Oromiyaa keessatti taasifamu akkasuma mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti taasifamu kanaaf irree hooggantoota waraanaa warra bosona jiran kanaatiif irree balbala marii banee isaan wajjin irree mari'atee Oromiyaa irree nagaa akka buusu abdii qabna. Kanuma isin biraan ga'uufan dhufee fayyaa ta'a.